kan baay'ee deebisee taatu maara qofaa miti. Gaaffiif deebiidhaanis kan baay'ee jaalladhu kan kabajnu jechuuf dhaga kana booddee artist Olii Nagaa kan baay'ee deebisee jechuudha. Marsaa sattaanutti darbuusaa gara bitu beekaa kan immoo xiqqoo deebisee taa'ee gaa baalaansii godhanii barreessitanii nuti keessan. Man, daanyee, guzee, galata. Oh, suma jalqabaa irratti baay'ee cimaa ta'aa jiru. Daanyee, galata wal qixxee qabdu jechuudha. Kanaaf gaa abbaan aangoo immoo eeyoodha. Nama baay'ee deebisee kan ta'eef Oliidha. Sadii daanyeef galata. Gaa Oli. Siif carraa sallaan eenyu adabu. Sadhumaa tokko barreessiti barreessi. Galataaf daanyee keessaa eenyuun kuffista eenyu dabarsita. Aangoon kan kennu maaliif baay'ee deebista? Argitanii baay'ee deebisuun faayidaa baay'ee qaba jechuudha. Maal lola taa'u? Galata kan ijaan garuu galata. Rakkoo qabu. Baarii qabna baarii kan hordofna. Oliinis jaallatiin. Ilmoo haadhee laatu. Kanaaf abitee.